Kam jirtu qophii keenya kibxataa eegalleerra. Sabni Oromoo bilisa baheera amma ka barbaachisu misoomaa jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed har'a paarlaamaa irratti yoo dubbatan wantoota biroo dhimma yeroo irratti jedhan isin biraan geenya. Ajjeefamuu artiist Hacaaluun duuba siyaasni Itoophiyaa garamitti adeemaa jira ka jedhu irratti har'aaf yaada Dr. Henook Gabbisaa qabna. Rakkoo bu'uuraa biyyi Itoophiyaa qabdu hagan furomnetti kan kana caalaa biyya bal'eessu kan biyya tatamsaasutu itti fufuuf deema. Akkatti namni siyaasaa kaafaa obbo Dajanee Xaafaa hidhaman haati warraa isaanii BBC'tti himaniiru. Har'a halkan dhufanii naannoo sa'aatii 10 duubirratti balbala reebaa bulanii balballi bannoo haabaree wennaan didanii achii booddee sa'aatii 11 ta'ee bannee fi Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Namni siyaasaa kaafaa obbo Dajanee Xaafaa halkan barii to'annoo jala oolfamuu isaanii haati warraa isaanii Aadde Asaalafech Mulaatuu BBC'tti himan. Obbo Dajaneen mana jireenyaa isaanii Ashwaa Meedaa jirurraa hayyama mana murtii malee qabamuu isaaniidha. Aadde Adaaneech ka dubbatan. Har'a halkanidha. Har'a halkan dhufanii naannoo sa'aatii 10 duubirratti balbala reebaa bulanii balbala irra turanii balballi bannoo haabaree wennaan didanii achii booddee sa'aatii 11 ta'ee bannee fi isa barbaanna jedhanii haabari'uu ajaja mana murtii fidaan jedheeni lakkii waan barbaadamaniif isaaniin fudhannaa obbo Dajanee Xaafaa barbaannaa jedhanii galanii fudhatanii deeman. Eenyu isaan namoonni kun? Namni 3 uffata koree bittinneessituudha. Namni 4 immoo 4-5 gara 8ti. Warri gammaashni immoo uffata saraawitii uffatu. Kan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha? Maal jedhan sababa isaa isinitti himaniiru? Way good. Balbaluma bannaan numarra nu darbatanii tumi caccabsanii seenanii gara manaatti. Maali yoomi yaadallee nama wanni jedhu balbala nu banuu diddanii ani bannee jenneeni habari'uu jennee akkuma biyyittiin seeraan bultii ajaja mana murtii fidaa waan isin barbaaddanii nutti himaa jenneeni isa barbaannaa jedhan. Harka kee ol qabii jedhaniin harka ol qabee fattashaniin fuudhanii deeman. Achi erga fuudhanii deemanii poolis xaabiyaa gashanii dura poolis xaabiyaan miillumaan geessani. Waajjira poolisii isa kam jechuudha? Ashwaa Meedaa. Poolisii xaabiyaa sana innaa sa'aatii 2 ta'u innaa deemnu achitti arginee patrooliitiin deebi'anii fidanii dhufanii achi mana sakattaana'anii ajaja mana murtii ennaan nuni bilbilaan qabaa jedhamee nutti himame. Kan ammoo isaanis ogeessa seeraa waan ta'aniif hin beeku. Kanaaf dhufnee jedhan bilbilaan qabaa jedhamee nutti himamee jedhan wadhaa ennaan hin didanii mana galanii hundumaa ilaalanii kan ittiin meeshaa fattashanis mana keessas naannessanii soofaarras qinaaxxii keessas naannessanii meeshaa soomaan arganne fuudhanii ba'an. Habtaamuu Xibabuutu Aadde Asaalafechiin dubbisee ajjeefamuu artiist Hacaaluu Hundeessaan duuba namootni siyaasaa miseensa KFO fi ABO ta'an hedduu to'annoo jala akka oolaa jiran qondaaltotni dhaabota kanaa nu mirkaneessanii jiru. Gama kaaniin gareen abukaatoo namoota 6 qabu Jawaar Mohaammed dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufillee wayita deemanitti Jawaar dubbisuu akka hin dandeenyeetti himameera. Bana jecha artiist Hacaaluu Hundeessaa booda namoota mana hidhaa galan keessaa tokko gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Jumaa akka ta'e miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaa jiru. Yaasiin Jumaa Itoophiyaa taa'uun hojii gaazexeessummaa dhuunfaan hojjechaa akka turellee himama. Amma eessatti akka hidhamee jiru wanti ibsameen jiru Zalaalam Taaddasa gabaasa qaba. Gaazexeessaan lammii Keeniyaa Yaasiin Jumaa dhimma siyaasa Oromoo namoota hordofuun gabaasaa turan keessaa tokko akka ta'e himama. Yaasiin bara 2009 miidiyaa biyya Keeniyaa NTV jedhamu irratti dookumentari fiilmii waraana bilisummaa Oromoo gara kibbaa turan irratti hojjetee tamsaasee ture. Dhimmi kun mootummaa Itoophiyaa yeroo sana olaantummaan TPLF harka turee fi mootummaa Keeniyaa gidduutti mufii uumee ture jedhama. Dhimma kanaan mufachuun mootummaan Itoophiyaa Yaasiin Jumaa akka Itoophiyaa hin seenne dhorkee ture jedhama. Booda mootummaan Itoophiyaa akka biyya seenu eeyyamee fi waggoota 10 darbaniif magaalaa Finfinnee jiraachaa hojii gaazexeessummaa qorannoo gadi fagoo irratti hundaa'ee akka hojjechaa ture himama. Yaasiin Jumaa kana qofa osoo hin taane aadaa Oromoos haalaan barataa ofitti fudhataa nama jirudha jedhama. Miidiyaan biyya Keeniyaa Citizen jedhamuun beekamu akka gabaasetti Yaasiin Jumaa mormii ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture osoo gabaasu to'atame. Yaasiin Hacaaluu Hundeessaa waliin hariiroo gaarii akka qabaachaa tures gabaasni kun eerama. Dabalataan michoota xiinxalaa siyaasaa fi miseensa KFO Jawaar Mohaammed akka ta'e himama. Miidiyaan Horn of Africa
TV jedhamu akka gabaasetti Yaasiin Juumaa mana jireenya Jawaar Mohaammed keessaa qabame. Yaasiin hiriyaa isaa tokkoof osoo hin qabamin dura ergaan karaa WhatsAppii barreesseef akkas kan jedhu ture. Magaalaa Finfinnee rakkoo nageenyaa jira. Amma mana nama siyaasaa hidhamee jiru Jawaar keessan jira. Erga gadi baanee guyyaa 3 ta'eera. Poolisii federaalaan marfamnee jirra. Akkan yaadutti sakatta'insa jalqabuuf jedhu natti fakkaata jechuun yaaddoo keessa jiru barreesseeraafi. Namootni maatii Jawaar keessaa dubbisni haalatti Yaasiin to'annoo jala oole BBC'tti himeera. Gaafa torbee darbati Yaasiin Jummaadhaa Jawaar mana murtiirraa fidanii yeroo dhufan nama sakatta'an jedhanii yeroo dhufan sanitti waraqaa mana murtiitiin alatti Yaasiin Jummaa dabalatee isaa fi Hassan Jimaata nama jedhamuu fi ammallee wartee kan waardiyaa jechuun jiraan waardiyaa mana eegu Fayyee obbo jedhamu obbo Fayyisaa jedhamu fudhatanii dabalan namoota fi yeroo Jawaar mana konkolaataa keessa manaa baasanii konkolaataa isii keessa galfatan Yaasiin Jummaatii fi jara lamaaniin maqaatiidha waan isaan bakka tokkoo fudhatanii ukkaamsanii deemanii amma bakka kana jiranii deemanii waan irraa quba qabu. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee namootni siyaasaa garaagaraa to'annoo jala oolaa jiru. OMN dabalatee miidiyaaleen Dimtsi Wayyaanee fi Tigraay Televiziin jedhamanis cufamanii ture. Dimtsi Wayyaaneen garuu har'a gara tamsaasaatti satalaayitii biraan deebi'uusaa ibseera. Gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo lakkoofsi namoota ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaan shakkamanii 14 gahuu haati alangaa federaalaa Adaanech Abeebee himan. Shakkamtoonni 14 ta'an to'atamaniiru. Kana dura 4 turanii jedhan amma dabalataan 10 qabamaniiru. Walumaa galatti dhiira 11 fi dubartoota 3dha jedhan adde Adaanech. Itoophiyaatti namoonni haaraa 108 koronaa vaayirasiin qabamanii namni tokko du'e. Qorannoo laaboraatoorii sa'a 24 darban keessatti namoota 1969 taasifameen namootni 108 qabaman. Walumaa galatti namootni qabaman 6774. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee har'a taa'een bajata mootummaa federaalaa bara 2013 birrii biiliyoona 400 fi biiliyoona 76 raggaasee jira. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa kanarratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmed argamuun gaaffiiwwan miseensotarraa waa'ee ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa hidha haaromsa guddichaa fi nageenya biyyattii irratti dhiyaateef deebii kennaniiru. Ajjeefamuu Haacaaluun walqabatee hiriirota mormii fi yaadota Oromootni biyyaan ba'aa jiran dhageessisan irratti deebii kana kennan. እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ታሳካለች። ሚሞት ይሞታል እንጂ የጀመርነው አይቆም። mirkaneeffannee kan isinitti himnu Itoophiyaan waan jalqabdanii milkeessiti. Kan du'u ni du'a malee waan jalqabne hin dhaabbatu. Waan adda hin cinneef namoota darbuu hin qabne aarsaa akka kaffalan osoo gochuu baanne gaarii ta'a. Du'a Haacaaluu Hundeessaa wajjin walqabatee okkorri itti fufuu qabaa namoonni fi gareeleen jettan yoo xiqqaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdu. Koottaatee adda duree taatee du'aa qabsaa malee isin gama teessanii ka'ee ajjeesi. Ka'ee cufii jettanii bariitummoo namoonni 8 du'anii jecha gabaasuudhaan injifannoon fiddanne. Sirna kanatu nuuf hin taanee humni jedhu kamuu dirreen lolaa as waan ta'eef humna hiriirsu fuuldura dhaabbatee ofii aarsaa kaffalaa qabsoo gaggeessuu danda'a. Kan isa baasu yoo ta'e fageenyatti garuu hin bareedu. Faashiniin isaa darbeera. Yoomiyyuu in injifattani hin bareedu. Jalqaba irratti haala nageenyaa godinaalee Gujiif Wallaggaa akka gaafataman ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Gujiin nagaa qabaa Wallaggatti ammoo opereeshinii nagaa buusuuf eegale itti fufaa jedhan. ጉጂ በፌስቡክ ነው የሚነገረው እንጂ በመሬት ላይ እንደዛ አይደለም ያለው። ጉጂን ፌስቡክን himama malee wanti lafarra jiru akkas miti. Qaamaan dhaqee isaan dubbiseera. Haalichi tureera. Uummanni murteessee hojii guddaan hojjetamuu isaatiin daangaa Keeniyaatti waan dhiyaatuuf darbee humnoonni galan jiraatanis nagaa guututu jira. Wallaggattis yoo ta'e godinoota arfanittuu gandi tokkoyyuu kan qaamota hidhataniin to'atame hin jiru. Bifa shiftaatiin naannootti socho'anii kanneen nama ajjeesanii fi guban jiru. Lafti kun bal'aa ta'uu isaarraan kan ka'e opereeshinii guddaa gaggeessuudhaan naannicha qulqulleessuudhaaf hojiin eegalame jira. Fuuldurattis haaluma kanaan itti fufa. ሙከራ ተደርጓል። ወደፊትም በዚያው መንገድ ይቀጥላል። Oromoon bilisoomeeraa akka jedhan ministeerri muummee Abiyyi waa'ee Oromummaa isaaniis dubbatanii jiru. የኦሮሞ ሕዝብ የፖለቲካ ትጥቅ ትግል ያስፈልገዋል ብዬ አላምንም። Siyaasni Oromoo qabsoo hidhannoo isa barbaachisa jedhee namanu. Umurii koo guutuu nama Oromoodhaaf qabsaa ba'edha. Baran qabsaa'e sirni qabsoo barbaachisu amma ni barbaachisa jedhee yaadu. Sabni Oromoo bilisa ba'eera. Amma kan isa barbaachisu misooma. Amma Itoophiyaan
namni Oromoo ta'uu isaatiin biyya boqoo itti cabu miti. Oromoon yaaduu hin danda'u kan jedhamu hunduu caccabee dhumeera. Amma kan barbaachisu badhaadhina. Amma biyyi Oromoo miti siyaasni jedhu hidda dhiigaa biyyi keessaa dhiiga xuuxxee dhangalaafta malee hidda sana waan hin kunneef baraan Oromoodhaaf jedhee qabsaa'e waggoota 30 keessatti gaaffiin Oromummaa osoo hin ka'in ture. Amma yeroo ministeera muummee ta'u Oromoo miti jechuun maali? Ana yoo ta'e malee kaan Oromoo miti jechuudha. Oromummaan koo kan namni naaf kennuu fi na dhoowwatu miti. Abiyyi Oromoof bu'aa hin buufne. Amaaraafis hin fayyadu. Walaayittaafis hin fayyadu. Guraageefis hin fayyadu. Eenyuyyuu hin fayyadu. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed erga gara aangootti dhufanii Itoophiyaatti jijjiiramni guddaan dhufeera jedhamus tibba kana mormii guddaan dhalateera. Dr. Abiyyi Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa bara 2019 injifataniiru. Haa ta'u malee hokkorrii fi rakkoon nageenyaa biyya keessaa guutummaan hin furamne. Mormii amma gaggeeffamaa jiruuf sababni ajjeechaa weellisaa beekamaa Haacaaluu irratti raawwatame moo rakkoo siyaasaa biraatu duuba jira? Hayyuu seeraa Dr. Henook Gabbisaa America University of Lien Washington irraa rakkoon jiru kana qofaa miti jedhu. Rakkoo bu'uuraa siyaasaa biyyattiin qabdu irraa kan madde ta'uu isaati. Hacaaluun akkuma tasaa yookaan akka dingataa ka'ameeti miti kan ajjeefame. Itti yaadamee maaliif ajjeefame kan jedhuuf immoo baruudhaaf yookaan eenyutu ajjeese kan jedhu baruudhaaf immoo rakkoon siyaasaa bu'uuraa biyyattiin qabdu dhaloota biyyattii irraa kaasee haga har'aatti gaaffii furmaata hin arganne gangalachaa as ga'e. Ajjeechaa Hacaaluu agarsiiftuu rakkoo isaati. Rakkoon sun hagam furamnetti yookaan rakkoo bu'uuraa biyyi Itoophiyaa qabdu hagam furamnetti kan kana caalaa biyya bal'eessu kan nama bal'eessu kan biyya tatamsaasutu itti fufuuf deema. Kun immoo nama sodaachisa. Gaafatamummaa biyya hoogganu kan qabu mootummaadha. Mootummaan qaama furmaataa ta'uu qaba malee qaama rakkinaa ta'uu qabu. Kanatu mataa miillatu wal rukute jechuudha. Mee rakkoon siyaasa Itoophiyaa mudate fakkeenyaaf yeroo olaantummaa TPLF ture jedhamu irraati rakkoo haaraatu uumame moo rakkoo duraan ture sanatu itti fufee amma biyyi tasgabbii gara dhabuutti ceete? Kan ammaa jiru kun kan waggaa lamaan darbarraa wanti adda isa godhu taatotni yookaan aktarootni siyaasaa gama aangootti dhufan sirna siyaasaa kan bara dargii yookaan immoo kan bara Haile Sillaasee kan olaantummaa jalqaba biyyi sun gaafa uumamte olaantummaa saba tokkoo qofa geggeessuuf biyya uumamte waan taateef sanatti deebite jechuudha amma biyyi. Gaaffiin eenyummaaf gaaffiin sabaaf sablammii cinaatti dhiifamee biyya Itoophiyaa isee dur mootiin Minilik hundeesse humnaan hundeesse sana gara sanatti piroojeektii sanatti deebisuudhaaf mul'ata akkasii dhufe jechuudha. Gabaabaadhumatti lafa fi kaa'uudhaaf bara TPLF rakkoon ture heera hojiirra oolchuu dhabu mirga namaa sarbuu mirga mana murtii irratti namaaf kenname hojiirra oolchuu dhabu darbanii immoo poolisii yookaan tarsiimoon akka biyyoolessaatti ba'u tarsiimoo uummata hacuucu mirga namaa hacuucu ture. Inni ammaa garuu rakkoo heera hojiirra oolchuu dhabuuf hin taane mul'atni dhuunfaa kan siyaasaa ittiin biyyi sun amma hoogganamaa jirtuu fi mul'atni sabaaf sablammiidhaaf heera biyyattii keessatti lafa taa'e wal faalles. Heera jechuun waliigaltee biyyoolessaa waan ta'eef biyyi kun sirna federaalizimii sabdaneessaa qofaan yoo jiraate kan isheen itti fufuu dandeessu. Kanarratti waliigallaa jira. Hokkarri kun akkam hin faffacaaneetiif intarneetii cufuun ni jira. Namootni siyaasaa hedduunis akka hidhamaa jiran dhagahama. Kuni rakkoo siyaasaa amma uumamaa jiru kana furuu ni danda'a furmaatani ta'a kun bulchiinsa Dr. Abiyyi Ahmediif moo rakkoo ta'a? Innumaayyuu biyyattii tamsaasuuf deema. Dhiifama naa godhi malee intarneetii cufuun nama hidhuun nama silaa rakkoo kan si tasgabbeessuu danda'u si gargaaree si tasgabbeessuu danda'u hidhuu jechuun biyya kana boodhatti qileetti geessa malee gara furmaataatti hin geessu gara abdiitti hin geessu. Yeroo ammaatti yerootti intarneetiin koominikeeshin tuulii guddaa ta'ee jirutti kan hunda balleessuun akkamiin furmaata ta'uu danda'a? Rakkoo caalaatti geessa malee biyyatti kamumatti furmaata ta'uu danda'a? Kadhageenye Dr. Henook Gabbisaatii ka dubbise immoo Zalaalam Taaddasaatii dhaggeeffattoota keenyaa qophiinaadhaaf jennee qopheessine asuma irratti goolabamaa kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaa waan nu hordoftaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.